Hayyee kabajamtoota hordoftoota Jirraa Miidiyaa Niitoork guyyaa har'aa kan isin daawwachiisnu magaala Shaggar. Yeroo gabaabaa keessatti magaalli Shaggar jijjiirama guddaa kan argamsiisee fi magaala guddoo miidhagduu Smart City Finfinnee marsitee argamtu yoo ta'u, har'aa kan isin daawwachiisnu ta'a. Haga xumura qophii keenyatti nu faana turaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhu har'a kan argamnu magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Facceetti. Magaalli Shaggar dhiyeenya hundaa'e keessatti hojiileewwan misoomatii fi bu'uuraalee misoomaa hawaasa deebisee dhaabuu fi qulqullina magaalaa Smart ta'e uumuudhaaf saffisaan hojjechaa kan jirudha. Mee kanaan wal qabatee magaalli Shaggar hundeeffamuun magaalaa Shaggar eenyummaa afaan aadaa fi uummata Oromoof hiika maalii qaba jettee yaaddaati? Galatoomaadha. Magaalli Shaggar kan Oromooti yookaan immoo qabeenya Oromooti. Oromoo iddoo tokko otoo hin ta'in golee digdamman irraa dhiiga qeerroo dhangala'eedhaan Shaggaramma hundaa'aa jirti jechuudha. Kan nuti barbaadnus isa kanadha. Lafa qonnaan bulaa, aadaa qonnaan bulaa, dinagdee qonnaan bulaa maqaaf bakka itti jijjiiraniitu qonnaan bulaa Oromoo dhabamsiisan kanaan dura jechuudha. Isa kana irratti Oromoon dammaqeetu deebisee kan Shaggar moggaasee kan isaa godhatee mootummaanis dhaabnis isa kana irratti dammaqee uummata Oromoof tajaajila adda addaa kennaa jira. Jalqabadha magaalli kun reefu dhalatee kan keenya godhannee daa'imadha waan ta'eef bira dhaabannee magaala keenya kan keenya godhachuudha. Kun immoo abboonni keenya durayyuu ni jedhu Shaggar jedhu bakka isaan keenya malee Shaggaran dhuura sanadhaa jedhu achi sanadhaa koottaa Shaggar baanaa jedhu sirbituun illee sirba. Shaggar kanarra bakki itti godhamee kaartaatti godhamee kan uummata Oromoo ta'e aadaa duudhaa qabeenya Oromoo as deebisa waan ta'eef tajaajila inni itti kennaa jiru akkaataa inni itti uummata keenya yeroo gabaabaatti qabachaa jiru waan bareedaadha. Hayyee ulfaadhu magaalli Shaggar hundeeffamni magaalaa Shaggar haamilee uummata Oromoo kanaan dura Finfinnee irratti cabe akkamiin deebisee dhaaba jettee yaadda? Uummanni Oromoo buqqa'uudhaan dhiibamuudhaan aadaa afaaniin roga hundaan Finfinnee irratti miidhamee ture. Cabiinsa kana magaalli Shaggar akkamittiin deebisa jettee yaadda? Dhugaadha. Cabinsi kun cabinsa salphaan hin cabne uummanni keenya afaan hin beeku. Ani abbaan koo Oromoodha, ati koo Oromoodha garuu afaan hin beeku siin jedha namni. Kuni maali jalqaba afaan ajjeese, itti aanee aadaa ajjeese, itti aanee dinagdee isaa harkaa balleesse waan ta'eef kanneen namni jedhe kana deebisee supha Shaggar jechuudha. Hamilee guddaa abdii guddaadhaan eeggachaa jira. Dargaggoota giddu galeessatti qabatee uummata dubartoota giddu galeessatti qabatee socho'aa waan jiruuf Shaggar deebisee uummata Oromoo bakka isaatti ni dhaabaa jedheen abdii guddaa qabani. Magaalli Shaggar dargaggoota Oromootiif hiika maalii qaba jettee yaaddaati? Dargaggoota Oromoo hiika guddaa qaba. Maaliif akkuma seensarraa amma argine dargaggeessa malee tarkaanfii tokko tarkaanfachaa hin jirani. Magaalli kun iddoo hundumaatti taateewwan dargaggoota godhanii ofitti waamaa jiru waan ta'eef iddoowwan kabaja adda addaatti seera alummaa ittisuu irratti, nageenya irratti, lallabbii gurmaa'insa adda addaa keessatti dargaggoota ofitti waamaa jiru waan ta'eef magaalli Shaggar dargaggootaaf bu'aa guddaa buusa. Dinagdeedhaan ijaara, eenyummaadhaan ijaara, qabsoodhaan ijaara waan ta'eef magaalli Shaggar dargaggoota keenyaaf bu'aa guddaa buusa. Inni amanaa irra ta'iidhaanis argaa jirra. Mootummaan immoo maal gochuu qaba jettee yaadda ati babal'ina alseerummaatiin wal qabate? Alseerummaa kanarratti garmaleedha alseerummaa maaliif kiiloomeetira hanga kanaa kiiloo 4 irraa yookaan birbisa gooroo irraa fagaatee kiiloomeetira amma inni nuti irra jiru kun kiiloomeetira guddaadha jechuudha. Dhibbootaan lakkaa'ama. Gooroo hin jiru. Finfinnee keessa manni hin jiru. Maaliifidha? Saamichaaf yookaan dallaalatu kiiloomeetira kana oofaa ture waan ta'eef mootummaan ejjennoodhaan kan inni godhu yeroo ammaa kana alseerummaa akkuma ittisuutti ka'e kanatti itti fufuu qaba. Alseerummaa ittisuu eegaleerra dallaala ofirraa fageessuu qaba. Uummata Oromoo, dargaggoota Oromoo akkuma nama jedhe qonnaan bulaa deebisee dhaabuu qaba. Ejjennoon mootummaan itti adeemaa jiru Shaggariin kallattii inni qabateeru kallattii sirriidha. Diigumsi seeraan alaati ijaarsa seeraan alaati wal qabatee diigumsi taasifamaa jiru kan akkamitti ilaaltaati? Yookiin dhaamsa maalii qabda mootummaadhaaf? Seera alummaadha. Maaliif ijaarsi seeraan alaa jechuun manas miti baay'ee dallaatu ijaarama, qorqorrootu ijaarama. Wanti achi keessatti dalagamu sammuu namaa dhukkubsuu danda'a. Achi dhufammoo wanti seera hin qabne seeruma hin qabu. Maal hin qabu? Pilaanii hin qabu. Pilaanii sirreessineetu kan Oromoo goonaadha. Manni abdiin guddaa waan ta'eef aadaa keenya duudhaa keenya Oromoo ganamaa deebisa waan ta'eef mootummaan wanti inni fudhachaa jiru kun sirriimadha. Maaliif amma as jiraanne keessatti waggoota as jiraanne keessatti qabsoo dhiiga Oromooti magaalli kun waan ta'eef qeerroo Oromootitti dhume baay'ee inni kun seera alummaan kun ittifamuu qaba. Wanti seera hin qabne biyya keenya keessatti hiikkaan qabu.
Ga'een mootummaa gurmeessuudha. Uummanni keenya immoo maalidhaa tokkummaa isaa eeggachuu qaba. Yeroo hunda Oromoon tokkummaan qabu jecha jedhu sanaan hin fudhadhu. Akka dhuunfaa kootti jechuudha. Otuma akkas jedhanii dhugaa godhu. Sobni yeroo baay'eetu iddootti dhugaa ta'u jira waan ta'eef tokkummaa isaa eeggatee uummanni keenya wal qabatee tokkummaadhaan magaalaa itti kennamte kana eeggachuu qaba. Mootummaan immoo gurmeessuu qaba. Waan jedhe tokko piraaktikaali agarsiisuu qaba. Mootummaan ijaaruudha hojiin mootummaa walitti fiduudha. Uummanni immoo tokkummaa isaa jabeeffatee magaalaa isaas, biyya isaas, nageenya isaas, amantaa isaas kan eeggatu uummatadha. Oromoo roga hundaan akkamittiin magaalaa Shaggar hundeeffama ishee kanarratti mootummaa duuba dhaabbachuu qaba jettee yaaddaati? Mootummaa duuba kan inni dhaabatu uummanni Oromoo hanga humna isaan qusannitti dheengadda argineerra sabbataa irrattis mootummaan keenya dhaabni kun kan keenya biyyi kun kan keenya jedhee kutaalee magaalaa 12 aanaalee 36 irraa akka galaanaa jigsee yookaan ba'ee diina keenya leeyyaasiseera. Tokkummaa kanuma itti fufuu qaba uummanni kan inni jiru aadaa, duudhaa, sirna gadaamoo barsiifamaa jira waan ta'eef lafa irratti agarsiisuu qabna, ayyaana gurguddaa irratti agarsiisuu qabna, iddiriidhaan agarsiisuu qabna, yuunitii yookaan tokkummaa isaa Oromoon hojiidhaan agarsiisuu qaba. Mootummaan immoo akkuma namni siin jedhee wantoota ansaa ta'e ansaa gochuudha mootummaan. Kan uummataa gochuudha dursee akkuma amma dhuftan kana kan uummataa yoo godhee mootummaa fi uummanni Oromoo waliigalee biyya kana ni ceesa. Gaanfa Afrikaaf Oromoon moodeladha. Biyyi Itoophiyaa Oromoon keessa jirren ijaaramtuu hiikas hin qabdu. Ayyee ulfaadho dhaamsi waliigalaa kan qabaattu yoo jiraatte dhimmoota Shaggarii wal qabsisee uummata biraan galatoomaadha. Uummanni keenya akkuma amma jedhame Shaggaran keessan taate akkuma uumamte eeggadhaadha kan keessanidha jabaadha tokkummaa keessan eeggadha wal qabadha wal qoradhaadha wal jaaladha tokkummaan humnaan siniin jedha. Hayyee Gaaddisa amma ka argamnu magaalaa Shaggaritti magaalli Shaggar siif maalime? Magaalli Shaggarinaaf ulfa miidhatameedha dhalameedha. Naaf deebii guddaadha Shaggar jechuun. Ulfa yeroo guddaa yeroo hedduu ulfaa'ee ture gaaffiin ture ulfaa'ee ture miidhatamee dhalameedha waan ta'eef dahameedha waan ta'eef Shaggar anaaf ilma guddaan argadhe deemu yaadani. Hayyee magaalli Shaggar eenyummaa uummata Oromoo deebisee dhaabuu irratti gahee akkamii qaba akkamitti ilaaltaati? Shaggar egaa eenyummaa Oromoo kana deebisee dhaabuu irratti shoora guddaa taphata jedhee yaadaa taphachaas jira. Erguma hundeeffameetii as magaalaan Shaggar ji'a 3-4 kan hin caalle keessatti taateewwan babbareedaa argaa jirra waan ta'eef uummata Oromoo fi abdii guddaadha. Abdii fi abjoochaa ture sana abjuun isaa milkaa'eera jedhee yaadan akka kun. Finfinnee yoo fakkeenya fudhanne Finfinneen eenyummaa fi aadaa duudhaa fi afaan Oromoo irratti ofirraa dhiibati kan isheen ofirraa mancisaati kan isheen turte. Magaalli Shaggar kana deebisee dhaabuu irratti akkamitti ilaaltaati eenyummaa aadaa fi duudhaadhaan wal qabate? Magaalli Shaggarii eenyummaa duudhaa fi aadaa Oromoo deebisee dhaabuu irratti wal qabatee kanan ilaalu Shaggar cimee hojjechaa jira. Dura akkasin turre yeroo Finfinnee jala turetti otoo Shaggariin hundaa'in dura uummanni Oromoo wayyaama aadaa uffatee deemuun Finfinnee keessa sodaa fi qaanii guddaa ture. Amma garuu uummanni Oromoo uffee jedhee boqoo ol qabatee deemaa jira. Afaan isaatiin dubbata, afaan isaatiin afaan hojii, afaan Oromooti. Aadaan uffannaa, aadaan nyaataa baay'een daddagaagaa jira amma magaalaa Shaggar kana keessa. Ani jiraataa Koyyee Facceeti, kutaa magaalaa Koyyee Facceeti. Wantoota baay'ee erga Shaggar hundaa'ee argaa jirra waan ta'eef aadaan, duudhaan, haalli uffannaa, haalli dubbii, haalatti hojjetamu, haalli nyaataa daran cimee jira. Shaggar kana deebisee dhaabuu keessatti gahee guddaa qaba. Shoora olaanaa taphata jedhee yaadan. Magaalli Shaggar Oromoodhaaf hiikaa akkamii qaba jettee yaaddaati? Magaalli Shaggar Oromoodhaaf hiikaa guddaa qaba. Sanuu hiikaa waggaa 150 kan jedhame sana gaaffii kan ture qeerroon irratti wareegamee qarreen irratti wareegamtee ulfi irratti wareegamtee kan lubbuun qabeenyi irratti qisaasamee gaaffii bara dheeraati ture waan ta'eef Shaggar erga uumamee erga dhaabbatee hundaa'ee as diinagdeef siyaasaan uummanni daran cimee akka itti fufuuf baay'ee galatoomi maqaan koo Milkeessan jedhama. Gaheen hojii kootu gurmaadha. Kan irratti hojjedhus nyaata aadaa Oromooti. Manni kan koos mana nyaata aadaa Tufaa Munaa jedha jechuudha. Meesiif magaalli Shaggar maali wal qabsiisitiin akaas? Ayyee guddaa galatoomi akkuma akka carraa ta'e kan inni dhaladhaan naannoo kanatti naannoo godina addaa isa duraan jedhamu jechuudha. Xiqqaa ta'e maal jedhu Shaggar baana yookaan Shaggar baana jedhama.
namoonni naannoo kootii jechuudha. So inni kun amma seenaa isa kaleessaa sana tu deebi'ee shaggar magaalaa shaggar hundeeffamuun kun ikoonomiidhaanis ta'e politikaanis at the same time immoo seenessa dur nuyi xiqqummaa keenya irratti qabnurree kan deebisu jechuudha. Shaggar baana jenna yookaan immoo abaluu eessa dhaqe gaafa jenna shaggar bahee jedhama jechuudha. So kun seenessarree deebisaadha. Lammaffaa galma ikoonomiitillee yookaan immoo galma qabsoo irree kan deebisu jedhee yaada jechuudha. Shaggar yeroo gabaabaa hundeeffame keessatti carraa hojii uumee jira. Carraa hojii inni uume keessaa atis akka gurmaa tokkootitti gurmoofteeti kan hojjechaa jirtu. Mee akkami haala gurmuu keessaniitiin wal qabate? Guddaa galatoomii akkuma beekamu magaalaa Shaggar kun ji'ootaan kan inni hundeeffamni isaa kan eenyudha murii gabaabaa qabaa jechuudha. At the same time nullee edda gara hojii kanatti dhufnee murii gabaabaa qabnaa jechuudha. Inna kana keessatti immoo dursumaayyuu jechuudha hooggansa quuqama qabuutiin dargaggeessa naannoo kana akkuma beekamu kaleessa seenessa kaleessaa keessatti dargaggeessi naannoo kanaa ni cabee jechuudha. Ikoonomikaalis politikaalis ni cabee jechuudha. Isaan sirreessuudhaaf inisheetifii addaatiin immoo gumaata caffeetumaatiin dargaggeessi kun bifa adda ta'een gurmaa'ee akkasitti carraan hojii uumamuuf ta'eef jechuudha. Kan haala nama dinquun jechuudha. Kana gaafa siin jedhu dargaggeessa kana deebisee kan ijaarame naannoo tokko qofa otoo hin ta'in kallattii afraan yookaan immoo kan Finfinneen qabdu shanan illee hammatee iddoo kanatti iddoo koyyeeffachee kan irratti kan hundaa'e jechuudha. Edda isa kanaatii dhufee hundeeffama haaraa yookaan immoo magaalaa Shaggar hundaa'ellee dargaggeessa kana bifa haaraadhaan yeroo waltajjiin jiraaturree lammaffaa hooggansi amma yookaan caasaan amma hundaa'erree dargaggoota kana itti dhiyeenyan kan hordofaa jirudha jechuudha. Isa kanarratti baay'ee kan magaalaa Shaggar hundeeffamuu isaatiif immoo dargaggeessa kun hundaa'uun kan isa danarratti carraa bareeda ta'aafi jechuudha. Magaalaa Shaggar wal qabatee erga hundeeffame carraan hojii isinii uumamee jira. Carraa hojii isinii uumame kana wal qabsiisee mootummaan sheedii yookiin kutaa itti hojjettan qofa isiniif kenne moo akkami kana wal qabsiisitu nu kaase akkaataa mana hojii keessaniitiin wal qabsiisee wantoota mootummaan isin deeggaree fi wantoota mootummaan isiniif godhe? Amma iddoo tokko tokkotti wanti haala kanaati yookaan sheedii gadi buusnee sheediyyuu jechuu hin dandeenyu. Akkuma agarte istaayiliin yookaan haala ijaarsa manaa kan dadhabbii guddaan itti ta'edha jechuudha. Haala bareeda ta'een haala dansa ta'een istaandaardii isaa kan eeggatedha jechuudha. Inni kunis immoo waa baay'eetiin kan wal qabatu. Tokkoffaa irratti uummanni Oromoo iddoo kanarratti bifa dorgomaa ta'e bifa aadaa isaa ibsuutiin jechuudha. Isa kanas immoo tokkootiin iddoo kanatti gashuu gochaa miti jechuudha. Sarkaa isaa kan eeggate. Kana kaafan jedhu leenjii gabaabaa kan amma fakkeenyaaf iddoo kana eriyaa kana kan jiru dipartimentiiwwan gara jaata jechuudha. Kan amma fakkeenyaaf naannoo kana kan jiru nyaati aadaa jira. Isa taanee kan jiru immoo fuduraa fi kuduraalee jira. Taanee isteeshinarii yookaan suuqiitu jira. Taanee immoo uffata aadaa kan hojjetanii jiran. Inni kun tokko tokko miseensa asii jiru kun karaa inisheetii fi gumaata caffeetumaa sanaan leenjii jechuudha. Leenjii torbee lamaa olii fudhatee jechuudha. Isa sana edda fudhatee duuba immoo biizines pilaanii isaa edda laallamee booda namni kun haalli hojii isaatiif qophaa'aadha moo jedhamee ilaallamee edda ilaallamee booda qarshii sanarratti aga ispoonsara ta'uutti irra taa'amee dargaggeessi kun asitti galee sochii bareeda irratti argamaa jechuudha. Isin gurmooftaniiti kan hojjechaa jirtanii baay'ina nama meeqatiin gurmooftanii hojjechaa jirtu? Namoonni tokko tokkoon sheedii yookaan kutaa mana sana namoota miseensa nama sadiitti qabaa jechuudha. Miseensa nama sadiitiin kan hojjetaa jiranii isa kana jalatti immoo namoonni tokko tokkoon mana sana namoota biraatirree jalatti carraa hojii uumaniif jechuudha. Kan guyyaa jechuudha. Kan amma kan guyyaa fi kan kontiraatan hojjechiisan jiru. Amma fakkeenya na biratti namoota addishinaanii namoonni lama carraa hojii banameef jira jechuudha. Qophii nyaata aadaa kana irratti kan ala kana sochii kana irratti argamna jechuudha. Eenyu siin jedhan walaa barru? Tole Geetuu Gammachuun jedhama. Okay, amma ka argamnu koyyee faccee naannoo gumaata caffee jedhamutti mee magaalaa Shaggarii wal qabatee magaalli Shaggar siif maalime? Tole magaalli Shaggar akkuma maqaa ishii bareedduudha. Boru oolee bulee duudhaan seenaan uummata kana keessattuu seenaan aadaan tuulama deebi'ee bakka hin qabata jennee kan abdii itti horanne diinagdeedhaanis seenaadhaanis waan hundaanuyyuu magaalota birootiif fakkeenya ta'uu maltu jedheetan yaada. Magaalli Shaggar eenyummaa Oromoo kaleessa manca'aa turee fi Finfinnee irratti eenyummaan Oromoo miidhamaa ture deebisee dhaabuu irratti gahee akkamii qaba jettee yaadda? Tole Shaggar hundeeffamuma ishiitirraayyuu kaayyoon isaa gaafii saba kanaa iddoo sabni kun seenaa isaa itti haaromsu irra deebi'ee seenaa biraa itti hojjetu ikoonomiidhaan diinagdeedhaan
kan ol ka'u keessattuu immoo dargaggootaaf egeree isaa seenaa baree seenaa haaraa hojjechuudhaaf magaala mijattuudha jedheetan yaada. San keessatti qaamni hunduu qooda mataa isaa ba'uu qaba. Nus akka dargaggeessa tokkotti hunda caalaa biizinasii seenan dabaalame hojjechuuf hawwii qabna jechuudha. Hayyee magaalli Shaggar giddugala diinagdee fi giddugala siyaasaa giddugala galteewwan adda addaati. Magaalli Shaggar mee amma akka argaa jirru gurmaa'insaan asirratti dargaggoonni gurmaa'anii isaan akka hojjechaa jiranii dargaggoota diinagdeedhaan deebisee dhaabuu irratti magaalli Shaggar gahee akkamii taphachaa jira? Amma hoo maalirra jira? Tole jalqabbiin isaa bareeda. Shaggar yoo jennu kaa magaala bareedduu giriinnan taate. Kan aadaan keessatti calaqqisiifamu kan hojiif hojjetanii jijjiiramuuf hawwattu kan taate waan taateef jalqabbiin jiru dargaggeessi gama konistiraakshiniitiin gama aadaa irratti fakkeenyaaf fagoo hin deemnu uffata aadaa faayaa Oromoo kana ol kaasanii irratti faaraan hojjetamu san sadarkaa idila addunyaatti ala dirasii alergii dirasii jalqabuuf karaarra jira jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon kun iddoo gumaata caffeetuma kan Oromooti. Iddoo kanatti uffanni aadaa Oromoo, nyaanni aadaa Oromoo, seenaan aadaa Oromoo duuba isaas immoo galma bal'aa jira. San keessatti hayyoonni iddootti waan qoratan bal'aadha karooraan taasifame laayibireerii iddoo seenaan itti qoratamu. Iddoo seenaan itti katabamu. Abbootiin gadaan fuuldurattis irreechi maal akka ta'e iddootti agarsiifamu ibsuudhaaf baay'ee nama daangessa waan bal'aa waan ta'eef walumaa galatti Shaggar seenaa ikonomii diinagdeen hawaasummaan Oromoo gad deebisee hin dhaaba jedheetan amanaa jechuudha. Mee akkaataan simannaa sabaaf sablammii fi hammannaa kanaa wal qabsistee maal jettaati? Oromoon kaleessa hammataa ture sabaaf sablammii har'a magaala Shaggar kana keessatti hammachuudhaan wal qabsisee maal jettameeti? Tole duraan dursee akkuma beekamu sabni keenya hammataadha. Sabni keenya garaa bal'ata. Isa qaburraa otoo hin ta'in kan hin qabne iyyuu qoodee bula. Egaa gaafa saba keenyatti tole kabiraatti dachaan akka tolu ifa jechuudha. Maaliif uummata ofii beelee kaan ilaatu waan qabdurra iddoo kamumaayyu Oromiyaa keessa odoo deemte iddoo bishaan gaafatamtee aannan sii kennamu jira. Kanaafuu hammataadha. Sabaaf sablammiin bira mirgi isaa eegame diinagdee irratti, hawaasummaa irratti, siyaasa irratti hirmaate walqixxummaan aadaa isaa ganamaatiin Oromoon hammatee waliin hin guddanna. Oromoo qofaaf osoo hin ta'in sabaaf sablammiidhaaf, Itoophiyaadhaaf, guutuu Afrikaadhaaf fakkeenya gaarii hin taati. Magaalaa tajaajilli guddaan keessatti kennamu akka jalqabbiin isaatti bareeda. Itti fufeedheen amana. Dargaggoonni gahee akkamii bahu jettee yaadda? Magaala Shaggar hundeeffama kanaan wal qabate gaheen dargaggootaa maali? Magaalli Shaggar hundeeffamni ishee bu'aa qabsoo qeerroof qarreetiin kan wal qabatudha. Bu'aa kana akkamittiin tikfachuu qaba jettee yaadda? Akka dargaggeessa tokkootitti gumaachati hundeeffama magaala Shaggar keessatti goote maali? Tole duraan dursee magaalli Shaggar magaala haaradhas haaras mitis. Duraan dursee gaafa magaalawwan baay'een hundeeffaman istiraakcharii pilaaniin magaalaa baay'ee kan itti yaadamne manneen baay'ee walitti siqan maaltu jira. Garuu amma Shaggar lafa bal'aa hedduu qaba. Pilaanii baay'ee hedduu qaba. Karoora baay'ee hedduu qaba. Dhugumatti itti dhimmamee koomitii ta'amee hin hojjetames magaala bareedaa. Magaala hojiif. Hojii qofa otoo hin ta'in ispeesii keessatti giriinnan taate namni keessa bashannanaa kan oofu akkuma agartan yoo ta'e amma iddoo Koyyee Faccee Tullu Diimtuu kana naannoftee ilaaltu aspaaltii jidduu giriin jiru. Giriin leegaasiin keessattuu muummichi ministeeraa jalqabe kun gadi bu'ee sadarkaa aanatti hojjetamaa jira jechuudha. Kun waan baay'ee nama boonsu magaalaa namatti tolu. Namni gaafa duraan dursee maal namni waan argetti gammada. Itti aaneeti hojii waan jiru allaalu. Environmentiin jiru bareeda. Biiroowwan iddoo adda addaa naasa hin ilaalte standaardii isaa kan eeggate. Qorqalbii tajaajilama kan tasgabbeessu. Kanaafuu magaalaa bifa kanaan ijaaramaa jirtu kana
akka qeerroo tokkootti akka dargaggeessa tokkootti tiksuun cinaa dhaabbachuun nageenya ishii eeguun barbaachisaadha. Nus gama itti gaafatamummaa qabnuun sadarkaa qeerrummaa keenyaan hiriyoottan keenya waliin taane nageenya magaalaa keenyaa hin tiksinaa jechuudha. Hayyee gara dhumaata irratti wantiin si gaafadhu Oromoon magaalaa Shaggar irratti gama hundaan cimee akka ba'uuf gahee mootummaa maali jettee yaadda? Tole gahee mootummaa asirratti gaafiin kun gaafii murteessaadha duraan dursee. Egaa wanti hunduu hambareedu deeggarsa mootummaatiin mootummaan itti xiyyeeffachuu qaba kan jedhu keessattuu humni baratee hedduu qabna. Humna barate kana sadarkaa dargaggummaatti kan jiran kun humna kana baasnee itti fayyadamuu qabna. Ispeeshaalii sadarkaa hooggansaatti. Professionalizimiin otoo eegame biyyiin guddatte dheete namana. Fakkeenyaaf inni liidarshiippii taphate liid godhee, inni liidarshiippiin barate liid godhee, inni misoomarra jiru misoomatti. Gahee mataa ofiitti bakka hunda caalaa murteessaan maanni professionalizimiidha. Professionalizimiin otoo eegame mootummaan asirratti xiyyeeffate otoo hojjete namni waan professionii isaa hin dandeenye maddi malaamaltummaa inni guddaan maanni amma namoonni yeroo baay'ee waa iddoo hin beeknetti iddoo professionii isaa hin taanetti taa'etti tajaajilu waan wallaaleef malaamaltummaaf karaa saaqaa jechuudha. Hunda caalaa mootummaan professionalizimiin eegame humni barate beekumsa isaa xuruurfatee biyya kanaaf akka itti fayyadamuuf dargaggeessa cinaa dhaabbachuu, dargaggeessa gahumsa qabu as baasuu, leenjisuu, gara liidariitti fiduu, sadarkaa professionii isaa danda'utti ramaduu, hojii uumuu fi wantoota biroo irratti xiyyeeffatee otoo hojjetame qabatamaan jijjiirama guddaa dhufa. Professionalizimii murteessaadha jedhee namana mootummaanis kanarratti cimee hojjete biyyi keenya hin guddatti. Ulfaadhu Gammee walumaa galatti dhaamsi ati akka dargaggeessa tokkootitti hundeeffama magaalaa Shaggarii wal qabsiisee dargaggoonni gahee maalii taphachuu qabu kan jedhu wal qabsiistee mee dargaggoota keenyaaf dhaamsi ati dabarsitu? Tole dargaggeenya keenya hundi addunyaa kan jijjiirame yaaduma tokkorraa ka'eeti. Fakkeenyaaf Giraambiil gaafa kalaqa tokko argatu hundaaf ta'a. Yaadumaafuu ka'umsi yaada tokko falaasamni yaada tokko nama tokko yookaan immoo garee muraasa sanuma babal'atee addunyaaf fakkeenya ta'aa deema. Fakkeenyaaf jechumti dimokiraasii jennu kuniyyuu Giriik keessaa ka'e iddoo Ateensi hawaasa yookaan namoota ganda tokko keessa jiraaturra yaadni kun bal'atee sadarkaa idilaa addunyaatti fayyadamaa jira. Yaadonni kana caalan sirna gadaa keessa otoo waraabamee ba'ee yaadota nu bira darbanii kan biraa fayyadamu hedduutu jira jedhee namanaan. Kanaafuu gara duudhaa ganamaatti hawaasni deebi'ee of laalanii otoo yaada hawaasa ceesisu kana sirnuma gadaa kana keessaa waraabamee itti fayyadamne kanarrattis dargaggeessi keessattuu qorate otoo baasee bareeda jedhee namanaa. Dargaggeessi seenaa diinagdee waan hundaayyuu gama hundaan utubamuudhaaf nageenya dursa godhatee karaa nagaa ta'een misooma irratti tumsuu qaba. Economics politics jedhumitire. Silazii hanqabutu jedhama itti fidu hanqabutu waa hundaayyuu galmaangaa qabaachuuf immoo tattaafachuu bakka beeknu hundatti waan dandeenyu gahee keenya ba'uu qabna. Humna keenya baasnee fayyadamnu jedha. Jirra